Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu. Nagaan koo kabajaaf jaalalaaf ulfinaa bakka jirtanutti hunda keessan isin haa ga'u. Har'a immoo gaafii feesbuuk irratti na gaafatattan keessumaanuu gara miseenjaraatiin namni baay'een na barreessaa jirtan isinii deebisuuf qabadhee dhiyaadheera. Innis maali? Liiv istiriimii akkamitti dabarsuu dandeenya jettanii na gaafataa jirtu. Warri liiv istiriimii fayyadamaa qabdanus immoo akkamitti liiv istiriimiin isa jedhu malee dabarsuu dandeenya feesbuuk irratti akkuma waan viidiyoo gadhiifneetti akka waan liivii luma kallattii waraabaa irratti liiv istiriimii malee dabarsuu dandeenya jettanii gaafataa jirtu. Na hordofaa na faana bu'aa. Keessumaayyuu warri waan tokko baruuf barbaadan yeroo viidiyoo ilaaltan viidiyoo gara fuulduraatti buttanii dudduubatti akkana buttanii fuulduratti buttanii yoo jettan isinii galuu dhabuu danda'a. Viidiyoo tokko waan sana baruuf jalqabaa hanga xumuraatti guutuusaa ilaaluu isin barbaachisa. Okay. Asumaanuu egaa warri YouTube irratti daawwattan subscribe, like gochuun nu jajjabeessaa. Warri immoo viidiyoo isaa Facebook irratti daawwattan share godhaa waliin gahaa galatoomaa ulfaadhaa. Asumaanuu gara aappii keenyaatti dabarraa. Jalqabaa aappii keenyaa Play Store keessaa arganna. Play Store keessa seenna. Gaafa Play Store keessa seennu bakka kana akkana agarru kunnee gaafa jennu Go Stream jedhee asitti jira. Isin Go Stream jettanii bakka kana qubaan akkana gadi qabdanii Go Stream jettanii itti himtu. Inni ofiif barreeffata waan ta'eef. Kunooti barreeffatee jechuudha. Namni gadi buufatee nama 500,000 kana ni buufattu. Go Stream baay'ee jira. Isuma kana ni buufattu. Achi booda an waan hin buufadhee jiruuf oppiin jedheen keessa seena. Hamma bakka kanatti iimeelii na gaafataara. Asitti paaswoordii na gaafataara. Iimeelii paaswoordii gaa namni hin qabne yoo jiraattan iimeelii paaswoordii ni banattu. Iimeelii ni banattu. Achi booda amma iimeelii asitti itti naqna. Okay, hamma iimeelii paaswoordii keenya itti naqneerra. Erga kanaas hayyama kenninaafi. Okay. Hamma isinii banameeraa jechuudha. Go Stream banameeraa jechuudha. Erga kanaas hamma gaa kallattiin dudduuba deebinee viidiyoo dhannee fidannaa. Viidiyoo Facebook irraas YouTube irraas fidachuu ni dandeenya. Amma viidiyoo YouTube irraa dhaqee fida. As rukunnee gaafa kana asumaanuu gaa asitti asan biyyaa jettanii barreessitanii haala kanaan isinii bahaa. Gaafa isinii bahuu subscribe like gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo waa'ee dhuma aappii KineMaster kanan hojjedhe viidiyoo 73tu irra jira. Viidiyoo 73 ol taagaa waan ta'eef subscribe 4,490 qaba. Kanaaf like subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Okay, amma gara viidiyoo fudhachuu deemnitti dhaqna. Hamma fakkeenyaa viidiyoo kana live stream gochuu barbaadetanii share bakka jettu kana nan rukuta. Copy linkiin nan rukuta. Hamma kallattumaan hokkee walakkaa qabadhee asii baha. Go Stream isa amma buufanne egaa keessa seennaa. Gaafa keessa seennu bifa kanaan nu baasa. Asitti isa kana ni rukunnaa. Isa olii kana ni filattu. Ergaas filattanii booda bakka kanatti liinkii hamma dhaqnee achi share goonimmaa finnee akkana qubaan gadi qabnee liinkichaa itti galchinaa. Hamma liinkichaa itti galchineerra achi booda add itti goona. Erga add itti goone hammas kunoo jala kanatti next jedhaara. Heeyyamumatti kennitan kana booda wanti isin rakkisu hin jiru. Hammas next jedhaara. Hammallee next jedhaara. Achi booda hammas asitti hayyamatti kenneedhaara. Hayyamanitti kennaa. Hamma asitti yoo bakka kanatti add stream yoo jettan live stream isa jedhu sana viidiyoo irratti live stream jedhu sana baasa.
asirratti bakka kana gadi qabdanii liinkii masammaa fiddanii itti galchitu. Live stream isa jedhu dhiiseera. Yoommoo namicha sana sappoortii gochuu barbaadan hamma fakkeenyaaf yuutuubii koorraa viidiyoo sin mararu yoo dhaqxanii fiddan gaafa asitti immoo liinkii eddee kana gadi qabdanii liinkichuma hammas asittis liinkichuma galchitu. Erga liinkicha galchitanii liinkiin inni gadii kun fakkeenyaaf inni kun yenna viidiyoo keessan dabarfatu mata duree barreeffama viidiyoo keessanii irratti liinkiin kun jira. Namni barbaade achiin seenee yuutuubii abbaa sanaa sabiskiraayib gochuu fi danda'a jechuudha. Yoommoo hin barbaadu kan jettan ta'e isa liinkii isa kanaan galchitu isa kana dhiiftanii hamma isa olii kana qofa galchitanii aad istiriim itti gootu. Aad istiriim gaafa gootan hammas nikisti godhiidhaara. Okay. Ammas asittis hayyamatti kennitu. Searching for a way to move your business online? Beeksisicha hanga inni fixuun eeggattu malee walakkaadhaan eegsii rukuttanii keessaan baatan. Hanga inni sakandii yoo sakandii 20 ta'e sakandii 15 amma ta'e eeggattanii fixanii erga inni xumurra ta'e booda eegsii jettanii keessaa baatu. Hamma liiv istiriimii dalaguu jammareeraa jechuudha kunoo. Asitti dalaguu jammareeraa jechuudha. Hamma an hin barbaadu waan ta'eef irraan deebisaa jechuudha. Irraa deebi'uun isaa immoo mallattoon irraa deebi'uu isaa immoo dalaguu diduun isaa kunoota asitti immoo hamma barreeffama diimtuu kana gaafa isinii fidu dideeraa jechuudha. Asumaan feesbuuka kana keessa seentanii asii ilaaltu galatoomaa ulfaadhaa isin jaalannaa nu jajjabeessuun dagatinaa warri feesbuuk irratti ilaalaattan laayik godhaati sheer godhaa waliin gahaa warri yuutuubii irratti daawwattan immoo sabiskiraayib gochuun hamilee nutti tooraan nu jajjabeessaas ni jenna galatoomaa ulfaadhaa isin jaalannaa nuuf jiraadhaa.